Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Sagaleen bilisummaa Oromoo dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 9tti afaan Oromootiin wal duraa duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Akkam jirtu hordoftoota keenya sagantaa keenya har'aa qabannee dhiyaannee jira. Sagantaa keenya isin beeksisuun kan isin faana turu aan Shumburaa Odaati. Akkuma beekamu jalqaba sagantaa keenyaa kan ta'u oduudha. Itti aansuun gabaasa oduu qabna. Akkuma beekamu Oromiyaa bakka garagaraatti hongee fi beelli ammaachaa jiraachuusaa ni beekama. Dhimma kanarratti hongeen kibba Oromiyaa fi siyaasa bilxiginnaa mata duree jedhu jalatti qophii qindeessine isin biraan geenya. Xumura irratti immoo dhimma Oromoo miidiyaalee irraa kan jedhu jalatti gaaffii fi deebii waadaa miidiyaan Dr. Daani'el Dibaabaa waliin haala yeroo irratti taasise keessaa kan fudhannetu isin dhiyaata. Jalqabaa haga dhumaa nu faana bu'aa jechaa gara oduuttan isin ceesisa. Irra deebiin akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota fi hordoftoota keenya. Amma dabareen kan oduuti. Oduu waliin Almoosisaa Nagaasati. Addi bilisummaa Oromoo ABO'n uummata keenya kibba Oromiyaa godina Booranaatti hongeen miidhaman gargaaruuf kan oolu qarshii 100,000 karaa waldaa gargaarsa Oromoo Ooran arjoomee jira. Waldaan gargaarsa Oromoo Ooran uummata keenya Booranaa fi Gujii hongee fi beelaan dhumataa jiruuf hawaasni Oromoo biyya keessa fi alaan waan danda'uun akka gargaaruuf bitootessa 4/2023 guyyaa buriitti karaa zuumitiin sagantaa galii argamsiisu qopheessee beeksisa facaasuun isaa ni yaadatama. Manni maree dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa Oromoota Boorana hongeen miidhameef gargaarsa gochuuf qophii ta'uu beeksise. Manni maree dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa uummata Booranaaf gargaarsa akka godhamu waamicha dhiyeesseera. Pirezidaantiin mana maree dhimmoota Islaamaa Itoophiyaa Sheek Hajii Ibrahim Tufaa ibsaa kennaniin Booranni yoo bisaan gaafatan aannan namaa kennu yeroo ammaa sababa hongeen loon jalaa dhume deeggarsa lammii gaafataa jira jedhaniiru. Uummata rakkoof saaxilame kana dandamachiisuuf akka dhala namaatti dirqama qabna akka shaariyaatti immoo dirqama dachaa qabnaa jedhaniiru. Barreessaan mana maree dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa Sheek Ahmad Muusaa namni waan qabuun lakkoofsa herreega baankiiwwan qophaa'een deeggaruu akka qabu dhaamaniiru. Lakkoofsa herreegaa kunneenis baankii daldala Itoophiyaa 5582, baankii hojii gamtaa Oromiyaa 10,93,40,62,26, baankii Zamzam 22,22,55, baankii Hijiraa 30,80,10, baankii Dashan 79,55,71,27, Duwwaa 973 akka fayyadamee galii godhu dhaamsa isaanii dabarsaniiru. Yeroo ammaa uummanni Oromoo keessa fi alaan dhaabbattoonni fi abbootiin qabeenyaa hedduun Oromoota Booranaa hongee fi beelaan miidhamaa jiran baraaruuf deeggarsa bifa adda addaan godhaa jiran cimsanii itti fufaniiru. Haala hongee fi beela godina Booranaa xiqqeessuu fi siyaasa ittiin dalaguun uummata mufachiise. Balaa hongee Boorana xiqqeessuu fi lubbuun namaa sababa kanaan bahee kan hin jirre fakkeessee dhiyeessuun mootummaa naannoo Oromiyaa uummata dhumaa jiruuf dantaa dhabuu fi siyaasa ofii tarkaanfachiisuuf lubbuu namaan shiruudha jechuun jiraattonni godina Booranaa komii qaban mul'isan. Gabaasaaleen viidiyoo fi suuraan mul'atan kan ulfaatina hongee fi beela godina Booranaa mul'isan baay'inaan ba'aa jiran fudhatama dhabsiisuun hongeen uumames humna keenya olii miti. Sababa kanaanis lubbuun darbee hin jiru jechuun ejjennaan PP Oromiyaa tibba kana mul'ise
kan isaan gaddisiise ta'uu jiraattonni yaada isaanii saabaa'uuf laataniin ibsaniiru. Hordoftoota keenya kana irratti gabaasa qindeeffannaa oduu akkuma xumurreen isiniif dhiyeessina. Dhaabbileen mirga namoomaa miseensonni tokkummaa mootummoota sochii Itoophiyaa akka morman waamicha taasisan. Dhaabbileen mirga namoomaa fi siivilii 60 ol ta'an miseensonni mana maree mirga namoomaa kan tokkummaa mootummoota gamtoomanii United Nation sochii Itoophiyaan qorannoo gareen ispaartota United Nation dhabsiisuuf deemtu dura akka dhaabbatan waamicha dhiyeessan. Dhaabbileen kunniin xalayaa miseensota mana maree mirgoota namoomaa dhaabbata biyyoota gamtoomaniif erganiin kan gaafatan Itoophiyaan garee qorannoo sarbama mirga namoomaa yeroo waraana kaaba Itoophiyaa raawwatan jedhaman qorachuuf hundaa'ee jalqaba mormaa turte. Dhiyoo kana immoo ergamni qorattoota kanaa akka adda citu wixinee qopheessuun sochii eegaluu ishee ibsamuu hordofee dhaabbileen kanneen akka Amnesty International fi Human Rights Watch keessa jiran waamicha kana kan dhiyeessan. Dhaabbileen kunniin ibsa isaanii keessatti garee namoomaa fi tokkummaa mootummaan hundaa'e xumuratti tolchuuf wixinee Itoophiyaan qopheessite yaadda'uu ibsan. Gareen kun galma siyaasaa qaba jechuun kan mormite Itoophiyaan qorattoonni dhimma Itoophiyaa qoratan kun deeggarsa maallaqaa akka hin arganneefis socho'aa turte. Baatii gurraandhalaa keessa ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa obbo Dammaqaa Mokonnin qorannoon tokkummaa mootummoota gamtoomanii United Nation deeggaramuu hojiirra oolmaa waliigaltee nagaa mootummaa fi TPLF jidduutti mallattaa'e gufachiisuu mala jechuun akeekkachiisanii turan. Obbo Dammaqaan gamtaan Afrikaa Itoophiyaa bira dhaabbachuun ergama koomishiniin kun qabu akka adda citu gaafatanii jiran. Sochii Itoophiyaa kun dorgomaa kan hin qabnedha jechuun dhaabbileen mirga namoomaa fi siivilii kanneen ibsaniiru. Adeemsi kun waa'ee qorannoo idil addunyaa fakkeenyummaa balaa qabuu hordofsiisuu mala jechuunis akeekkachiisanii jiran. Dhaabbileen kunniin sochiin Itoophiyaan miidhamtoota haqaa akka hin arganne taasisan dhaabbilee biyya keessarraa shakkii ibsan muufachiisaara jechuun ibsaniiru. Itoophiyaan kanaan dura kanneen badii raawwatan seeraan akka gaafataman akka taasistu ibsitee turte. Koomishiniin mirga namooma Itoophiyaa qoratu waggaa dura ture himannaa sarbama mirga namoomaa yeroo waraana kaaba Itoophiyaa fi kan raawwataman jedhaman qorachuuf kan hundaa'e. Gareen ekspertoota dhimma Itoophiyaa qoratu ibsa fulbaana keessa baasen mootummaa federaalaa fi michoonni isaa Tigraayitti yakka namoomaa raawwataman ni amannaa jedhanii turan. Hidhattoonni mootummaa dargaggoota dirqiin gara mooraa waraanaa geessuuf walitti qaban dargaggoonni qeerroon uleen faccisanii namoota walitti qabamaa turan baraaran. Bitootessa 1/2023 waaree booda naannoo sa'aatii 3 walakka bulchiinsa magaalaa Sabbataa ganda Duwwaa 4 jedhamuun kan beekamu naannoo waajjira poolisii milishoonni dargaggoota Oromoo 200 ol ta'an dirqiin walitti qabanii gara mooraa waraanaa geessuu wayita jedhan qeerroon dargaggoonni Oromoo mormuun milishoota uleen dura dhaabbachuun ofirraa ari'anii dargaggoota qabamanii turan baraaranii jiru jedha oduun saaba'uu qaqqabe. Akka maddeen naannoo sanii nuuf gabaasanitti dargaggoonni yookiin qeerroowwan milishoota hidhatanii jiran uleen dura dhaabbatanii ofirraa deebisuun ijoollee Oromoo hidhamanii turan baraaraniiru. Booda poolisoonni hedduun konkolaataan fe'amanii dhaqan naannicha weeraruun dargaggoota hedduu reebichaan akka miidhan oduun arganne ibsuun dargaggoota 15 ol ta'an ammoo fuudhanii akka deeman addeessaniiru. Kibbaba Oromiyaa godina Arsii lixaa ona gadaba asaasaa ganda xijjoo qeerransaatti uummanni komii dhiyeessan. Akka odeessi maddeen addeessutti bitootessa 2/2023 ona gadaba asaasaa ganda xijjoo qeerransaatti kaabinee fi kaadira MPP ummata magaalaa reebuun waan gurguratee bitachuuf jedhu milishaa gandaa itti bobbaasuun akka magaala hin deemne ogguruu walgahii deemuu qabdu jechuun humnaan itti roorrisuutu dhagahame. Akka odeessi maddeenii dabaluun addeessanitti ona kana keessa shaneen galteerti keessattuu ganda xijjoo qeerransaa kana keessatti shanee milishaa gandaa irraa qawwee hiikkatteerti waan ta'eef halkanii fi guyyaatti darabee waardiyyaa bahuun eeguu qabdu jechuun uummata hiraarsaa jiran. Kana malees maqaa raayyaa ittisa biyyaa gargaaruu jedhuun mata namaatti qamadii kiloogiraama 15 akka guurramuu murteessuun namni kana hin goone warra ergama addaa shanee irraa fudhateedha jechuun uummata doorsisaa fi sodaachisaa jiraachuu maddeen keenya ifa godhaniiru.
Bifuma wal fakkaatuun uummata gaafii mirgaa gaafatee maaliif gaafattaan ergama addaa qabduu namoota hedduu hidhanii waamiin akka gadi dhiisanis maddeen keenya achirraa ifoomsaniiru. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduun yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne kanumaati. Sagantaalee keenya raadiyoo sagalee bilisummaa Oromoo waliin turtii gaarii. Oduu keenya waan dhaggeeffattaniif galatoomaa jechaa dhimma hongee fi beela godina Booranaa irratti ibsaa fi deebii mootummaan naannoo Oromiyaa kennaa jiru irratti komii hawaasni dhiyeessu irratti gabaasa qindeeffanne isiniif qopheessine caqasaa. haala hongeef beela godina Booranaa xiqqeessuuf siyaasa ittiin dalaguun uummata mufachiise. Balaa hongee Booranaa xiqqeessuuf lubbuu namaa sababa kanaan bahe kan hin jirre fakkeessee dhiyeessuun mootummaa naannoo Oromiyaa uummata dhumaa jiruuf dantaa dhabuuf siyaasa ofii tarkaanfachiisuuf lubbuu namaan shiruudha jechuun jiraattonni godina Booranaa komii qaban mul'isan. Gabaasaaleen viidiyoof suuraan mul'atan kan ulfaatina hongeef beela godina Booranaa mul'isan baay'inaan ba'aa jiran. Fudhatama dhabsiisuun hongee uumames humna keenyaa ol miti, sababa kanaafis lubbuun darbe hin jiru jechuun ejjennoo PP'n Oromiyaa tibbana mul'ise kan isaan gaddiise ta'uu jiraattonni yaada isaanii saabaa of laatan ibsanii jiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa godina Booranaa keessatti hongee hamaa waggaa 40 darbe keessaa hin mul'atin mudateen wal qabate namoota gargaarsa hatattamaa isaan barbaachisuuf gargaarsa dhiyeessuu irratti deebii sirrii laadheera jechuun himatus kun siyaasa ofii ittiin babbareechifachuuf malee osoo kun ta'eera ta'e haalli har'a mul'atu kun hin ta'uu ture jechuun ibsa mootummaa naannoo Oromiyaa fudhatama dhabsiisan uummatni. Waajjira busaa gonnoofaa Oromiyaatti daayireektara loojistikii deebiif deebisanii dhaabuu kan ta'an obbo Dabalaa Ittaanaa dhimma hongee godina Booranaatti uumame ilaalchisee yaada addis istaandaardiif laataniin mootummaan naannichaa rakkoolee akkanaa irratti qorannoo taasisaa turuuf bara kana baajata miiliyoona 200 ol ramadee hojjechaa ture jechuun kan isaan dubbatan irratti yaada uummataa gaafanneen maallaqni ramadamee osoo dhugumaan waan jedhameef ooleera ta'e silaa lafarratti jijjiirama arginaa. Hongeef beelli kun yoo xiqqaate waggaa 3-4 lakkoobsiseera. Osoo balaa hongeen kun qabatee dhufuu hanqisuuf hojjechaa turan ta'e horiin uummata kanaa miiliyoona 4 ol hin dhumuu ture. Beelaan wal qabatee buqqaatiin uummataa hin dhalatuu ture. Bakka kun ta'etti maal baraaruuf hojjechaa turan jechuun ibsa kana fudhatamaa dhabsiisu. Qondaalli mootummaa PP naannoo Oromiyaa addis istaandaardiif ibsa laatan kun uummatni beela'ee gargaarsa argataa ture, argataas jira. Sababa hongeetiin namni du'e hin jiru jedhanii dhugaa uummataa dhoksuuf lubbuu namaan qumaara siyaasaa taphatanis dhugaan jiru garuu uummatni sababa beelaan lubbuun bahaa jiraachuun mirkanaa'eera. Jiraataan onaa areeroo ji'aan dura amma loowwan keenya irraa abdii kutanneerraa lubbuu keenya oolfachuuf tattaafachaa jirra jechuun dubbachuu isaanii kan yaadachiise addis istaandaard. Ogeessi koominikeeshinii aanaa areeroo obbo Dinqaa Daadhii uummatni dandeettii beelaa dandamachuu xiqqaa waan qabaniif jaarroleef daa'imman beelaan du'aa jiru jechuun yaada ji'a tokko dura laateen ragaa ba'uu isaa yaadachiiseera. Gama biraan BBC'n gabaasaa har'a baaseen dhaabbileen biyya keessaaf alaa Itoophiyaatti lammiileen miiliyoonotatti lakkaaman haala yaaddessaa keessa jiru jechuun ibsuu isaanii ifa godha. Dhaabbati fayyaa addunyaa WHO namootiin miiliyoona 24 ta'an rakkoo jabduu keessa jiru jechuun ibseera.
lammileen biyyattii jijjiirama qilleensaaf waraanaan gargaarsa eeggatan dandamachiisuuf doolaara biiliyoona 4 akka barbaachisu tokkummaan mootummoota UN beeksisuu BBC'n gabaaseera. Itoophiyaa keessa dhaabbileef waldaaleen miti mootummaa 400 ol jiraachuu kan gabaase BBC'n kanneen keessaa 40 kan ta'an godina Booranaa keessatti akka argaman ragaan uummata irraa argate ifa godha. Hongeen yeroo dheeraaf ture kun rakkoo qaqqabsiisuu otoo beekamu dhaabbileen mootummaaf miti mootummaa dhimmichi isaan ilaallatu maal hojjechaa turan jechuun gabaasaa bal'aa dhiyeesseera. Jirtane fayyuma ya ijoollee biyya koo nagaan siniifaa ta'uu yaa obboleeyyan koo waa'een keessan kunoo dhamaase qalbii koo fonkoo nyaattee yaadni keessan keessa qaama koo rorroo dirqamsiise lammiin koo godaanee biyya isaa lakkiise wanni gabrummaan nu gooti baay'ee Gatoko seenaaf dubbanna Rabbiin nuuf dabarse. Harmeen deessa dhiiraa ilmaan guddifatti yaatti oromtichaa qoraan duyda isheetti baattee gurgura. Lafti keenya magariisa hundanuu magariisa garaa lammii koo beeleessa dafqa qootee bulaa biyya koo kan nyaattu awwaannisa. Kana otoon argu akkamitti obsee jallisa. Nargu akkamitti obsee jallisa. Akkam jirtane fayyuma yaa ijoollee biyya koo nagaan siniifaa ta'uu yaa obboleeyyan koo waa'een keessan kunoo dhamaase qalbii koo fonkoo nyaattee yaadni keessan keessa qaama koo rorroo dirqamsiise lammiin koo godaanee biyya isaa lakkiise wanni gabrummaan nu gooti baay'ee biitoo dhiise. Gatoko seenaaf dubbanna Rabbiin nuuf dabarse. Maal jette waaqa koo waa'ee koo meeqatu muraatee bu'aan alatee ayyoottan gurguddaan biyyaa koo shamarran dargaggoo babbareedoo meeqa wareegamee barataan biyya koo osoo je'ee falmuu mirga lammii koo. Kana otoon argu akkamitti obsee jallisa. Kana otoon argu akkamitti obsee jallisa. Kero Oromiyaa meeqa bishaan nyaatee meeqa qaqqalamee Jabuutii fi Yaman Saawud Arabiyaa. Shamarran Oromoo muramee harka farmi isaanii gudeedanitti wal darbanii walaan sarabee gadaameessisaanii. Guma
Gumasa ho rabbi debisa yotti obsani Gumasa ho aga debisa yotti disani Beelli Oromiyaa keessatti bakka hedduutti namaaf beelladoota akkaan miidhaa jiraachuun ni beekama. Kanaan wal qabsiisuun hongee kibba Oromiyaa fi siyaasa bilxiginnaa jechuun qophii qindeeffanne akka itti aanutti gama keessaniin geenya. Hongee kibba Oromiyaa fi siyaasa bilxiginnaa. Hongeen kibba Oromiyaa onoota godinoota Gujii hanga tokkoo fi guutummaa godina Booranaa keessatti beeyladoota fixee uummata beelaaf erga saaxilee waggaa 3 caalee jira. Waggoota 3 kana keessatti hammaachaa dhufuun bara kanaa ammoo kan duraan ta'ee hin beeknetu mudate. Beeyladoonni miliyoona 4 ol balaa hongee kanaan baruma kana keessaa dhumaniiru. Namni hedduun beelaan lubbuu dhabeera. Kan foon irraa dhumee lafee qofatti hafee bakka bakkatti kufee ka'uu dadhabes lakkoofsan qabu. Horsiisee bulaan jireenyi isaa hundi horii yookaan beeylada irratti hirkata. Wanti nyaatuu fi dhugu diinagdee fi galiin maallaqaa marti beeylada irraa argama. Oromoon Booranaa guutumatti horsiisee bulaa waan ta'eef beeylanni isaa erga dhumee waan ittiin jiraatu tokko illee hin qabu. Beeylanni isaa dhumnaan waan nyaatu dhabee beelaan kufeera. Oromoon Booranaa dhala namaa miti bineensaafuu kabajaa qabu. Kan bishaan gaafataniif aannan namaaf kennu, kan uumama maraaf kabajaa guddaa qabu sun balaa hongeetiin qabeenya isaa dhabee beelaan dhumaa jira. Beela waggoota 3 irraa ture kana keessatti lubbuun namaa hin baane haa jedhamu malee namoonni baay'een lubbuun darbaniiru. Maddeenii fi obaan goganii horiin isaanii dhumee lafeen dirree guuteera. Rumichii fi bineensi nyaatee fixuu hin dandeenye. Bineensonni akka harree diidoo fi boyyeen fa'allee hongee kanaan dhumaa jiru. Simbirroowwan muka irraa harca'aa jiru. Hongeen uummata Booranaa mudate kan yeroo kamiyyuu caalaa ulfaataa fi hammaataadha. Horii isaanii guyyaa tokko yookaan lamallee taatu lubbuun tursiisuuf mana isaanii irraa citaa diiganii yommuu nyaachisan suuraan miidiyaalee hawaasaa irra naanna'aa tureera. Balaa hongee fi beelaa waggoota 3 ture kanaan uummanni Booranaa gargaarsa hin arganne. Murni biyyaan bulcha jedhu bilxiginnaan beelaa fi dhumaatii dhaqqabe kana hanga torbaan darbeetti sobaadha jedhee miidiyaa isaatiin mormaa turuun ni beekama. Beela ummataatiin siyaasaa daldalachuu fi ummata beelli fixaa jiru ukkaamse bira dabarsee qamadii alatti gurgurachuuf bololaa jira. Ummanni Oromoo beela ummata Booranaa kana akka murni aangoo irra jiru birmatuuf eegaa ture dadhabee waan qabuun keessaa fi alaan birmannaa eegalee jira. Abbootiin qabeenyaa Oromoos torbaan darbe irraa eegalanii hanga qaban irraa hiixataa fi jiru. Murni aangoo irra jiru silaa balaa uumamaa fi namtolchee uummata isaa irra qolachuuf osoo dirqama qabu beellii fi rakkinni akka hin jirretti quufaa fi badhaadhina abjotee miidiyaa isaatiin faarsaa oola. Uummata kana gargaaruun dirqama isaa ta'ee osoo jiruu baajata ittisa balaaf akka mootummaatti waggaa waggaan qabamuun siyaasaa fi waraana isaan suphata. Dhaabbileen idil addunyaa fi biyya keessaallee akka hin gargaarreef beelaa fi rakkina uummataa kan dhoksaa ture murni aangoo irra jiru kan uummata kana gargaaruuf dirqama jalqabaa qabudha. Faallaa kana beelaa fi balaa hongee beeyladoota miliyoona 4 ol fixee dhoksee qamadii alatti erguu irratti argama. Uummata beela'u keessatti siyaasa isaa lallabataa jira. Waraana dhala namaaf rifaatuu tokko hin qabne uummata kana keessa bobbaasee ittiin hiraarsaa ture. Amma erga uummanni qaama mootummaa eegee dhabee karaa danda'ee wal gurmeessee uummata Booranaaf hirmaachuu eegalee kominikeeshiniin Oromiyaa karaa nuti akeekne malee uummata kana gargaaruun sirrii miti. Lakkoofsi herregaa baankii 2 banamee waan jiruuf
karaa kana qofa gargaartu jechuun tibbana ibsa baasuun isaa mul'ateera. Kun ammoo uummata Oromoo mufachiisee jira. Uummannis tahee dhaabbileen garaagaraa akka uummata hongeen miidhame kana hin gargaarreef karaa ittiin cufaa ture. Erga uummanni haala kana cabsee darbuun gargaarsa dhaqqabsiisuu eegaleen booda karaa mootummaa malee jechuun ibsa baasu. Uummanni murna aangootti fayyadamee isa saamu malee mootummaa akka hin qabne duruu beeka. Murni kun ammas maqaa gargaarsaatiin maallaqa uummanni walitti qabu saamee dantaa siyaasaa fi faayidaa dhuunfaarra oolfachuuf karaa keenya qofa gargaara jechuun atakaroo uumuu yaala. Bara 2017 yeroo uummanni Harargee lola daangaa Somaaleetiin buqqa'e OPDO'n waan uummanni Oromoo bal'aan gargaarsaaf walitti qabe saamtee dantaa siyaasaa fi bu'aa dhuunfaatiif oolfachuu uummanni Oromoo ifatti argaa ture. Waraabessatti kan foon fe'atu hin jiru siichi. Uummanni Oromoo gargaarsa obboleeyyan isaa uummata Booranaaf godhu jabeessee itti fufuu qaba. Maallaqaa fi wantoota gargaarsaaf walitti qabu mara eeggannoo fi hordoffii cimaadhaan osoo irraa hin miliqiffamin uummata hongee fi beelaan rakkataa jiru bira gahuu isaa sirritti adda baafachuu qaba. Kana keessa fiffiiganii saamtotaa fi qaamota mootummaa dantaa dhuunfaa fi siyaasaaf carraa kanatti fayyadamuuf bololan hunda adda baasee saaxiluu fi adabuu qaba uummanni. Dhaabbileen gargaarsaa kan biyya keessaa fi idil addunyaa akka uummata keenya hongee fi beelaan dhumaa jiru gargaaraniif dhiibbaa gochuu fi haala mijeessuunis dirqama Oromoo maraati. Oromoon wal malee hin qabu. Gama maraan wal tumsuu fi wal biraa dhaabbachuu qaba. Gamisni kuufee gamisni nagabu argaa anaan jechuu namu waliin dhabu. Gufaatuun kiyya keeti cabnoliin okkolla
dhufnu solumaan ceenu soliin of folla. Deebuun kan kee kiyya beelli keenaaf beela. Waliin ga'uu dhabaan dhandhamanne beela. Ijji bitaaf mirgaa illaaltu kophaatti waan rabbi irraa dhufu malaal walitti. Waliif yaabeemmannu waliif adeeffannu galtee baraan galteef lammiif haadha qabnu nuti qaama tokko miila hanga mataa hangafti abbaadha maaf dhaba dirmataa. Egaan hordoftoota keenya kabajamoo qophiileen keenya har'aa tokko lama jennee gara dhumaatti finneerra. Dhuma sagantaa keenyaa kan ta'e dhimma Oromoo miidiyaalee irraa jechuun kan waadaa miidiyaan Dr. Daani'el Dhaabaa waliin mari'ate keessaa kan fudhanne ta'aa kunooti. Galatoomii deebii dhugaa dubbachuudhaa fi mootummaan aangoo irra jiru saba Oromoo hin gitu. Saba Oromoo hin gitu. Qabsoo Oromoon bara dheeraatii fi qabsaa'ee kana akka inni galma hin geenye godhanii haala kanaan itti taphachaa kan jiran kuni wayittuu kan hin gallee fi sabni kun hagam akka inni ga'u kan hubachuu hin dandeenye. Lammaffaa ofuma isaaniitii aangoo irra turuudhaaf warra fedhii qabanii fi sana tikfachuudhaaf wanni isaan hin goone hin jiru. Isa kana jechuudha wanni isaan hojjetanii. Sana bira darbee argitee nama boorillee torban dhufullee waan ta'u malu wanni ta'u gochuu hin dandeenye, foorkas gochuu hin dandeenye, tilmaamuu hin dandeenye jarri aangoo irra jiran kun jechuudha. Callisanii akka uummanni guddaan kun beekaa guddaa qaba. Namni hedduun keessaa baheera. Uummata mana ga'uudha. Uummata argitee seenaa guddaa qabu. Uummata qabsoo kana irratti dhiiga hedduu dhangalaase, lafee hedduu cabse kana keessaa bahuudhaaf waan hedduu godhe sabni Oromoo. Qabsoo isaa kana tuffiidhaan ka'aniiti ukkaamsanii irra taa'atti jiru. Rakkoo amma keessatti argamnu kuni rakkoo hedduutu jira. Rakkoo nuti keessatti argamnu. Hongeen isa tokko weerara faannoo jedhamtu shororkeessitoota kanaan uummata keenya irratti ga'e kun keessumaa warra kaabaa kanaan deddeebi'ee uummata keenya irratti weerarri godhamu kun sana bira darbee wanti isaan seera dabsanii manadhaa keessatti nama kaa'anii gidirsan kun lafa Oromoo saamanii saamsisan kun wanti gaafa laalti jettu sammuun isaanii dhiphaadha. Humnaan har'a waan kana uummata irratti fe'anii uummata kana keessa kan isaan jiraachisan kun tokkoffaa dandeettiin isaanii hagas akka hin taanee fi waan boree akka isaan hin yaadne just despots, dictators kan ta'an aangoo irra akka isaan jiran kan mirkaneessudha jechuudha. Sabni kun maaliifiti wanna kana jalatti hidhamee ta'a yoo jette garbummaan gatiin nurra jiruudhaaf jechuudha. Uummata kana mootummaan tokko sabni kun saba kootii, saba kana natu bulcha kan jedhee yaadu uummata kanaa fi gaafa mallattoo waan akkasii mul'ate jedhu utuu haala amma irra geenye kanarra hin ga'in jechuudha. Dursee preparedness kan jedhamutu jira wanni kanarratti natural disaster kana ittisuudhaaf balaa
uumamaa kana ittisuudhaaf dursanii ittisuudhaaf qophiin garaagaraa jiraachuu turre jira jechuudha. Utuunni loon haga kana miliyoona hedduutti lakkaa'aman kana fixee uummatatti hin ce'in loonis uummatas hambisuu kan danda'u mootummaa sabni kun saba kooti jedhee yaadudha jechuudha. Kan aangoorra jiran kun Abiy Ahmed faan muummicha ministeeraa amma kan Itoophiyaa aangoorra jiru kun Shimallis Abdiisaan faa waan akkasii fedhii masaayii hin qaban. Uummata kana badii kana oolchuu loon isaa qabeenya isaa badii kana oolchuu dandeettii ni qabu. Harka jira wanti miinsiin isaa harka jira. Dandeettii ittiin wanna kana hambisuu danda'an ni qabu. Maaliif wanni mootummaa sana harka isaanii jira. Garuu isaan kan isaan gargaaraa turan eenyudha? Tarii dhageessetta obbo Shimallis Abdiisaan faa mootummaa naannoo Amaaraatii fi qarshii Itoophiyaa miliyoona 100 ol kan isaan gumaachan. Aadde Adaanach kan nattee isheen gumaachite. Hedduu isaanii lakkaa'uu dandeenya jechuudha. Naannoo Amaaraatii dhaqanii gumaachanii garuu uummata Oromootiif haala amma keessatti argamnu kanaan hongeen akka kanattiin akka baalaa harcaasee loon akka baalaa harcaasee argitee dhalli namaa yeroo akkas ta'u kana addunyaa kana keessatti badaaman jiru beektaa Oromiyaa keessatti waan ta'aa deemaa jiru kun jechuudha. Yoo argitee balaa taasaa al tokkoon wanni tirtira lafaa faayin kan ka'e amma kunoo Tarkii faa keessatti Siiriyaa faa keessatti nama hedduu du'ee yoo waan akkasii balaa humna namaa ol ta'e tokko kan hambisuu hin dandeenye kan al takkaan ta'u jechuudha. Waan pilaanii itti baasuu hin dandeenye yoo ta'e irraan kan hafe waan akkasii badaa hin ta'u. Kan Oromiyaa keessaa kun mootummaan hambisuudhaa fi humna isaatti qaba. Qabeenya itti qaba. Garuu sana gochuun hin nanne. Fedhii isaa hin qaban. Kan isaan gochaa turan tarii torbanoota darban keessa qamadii naannoo Baalee Arsii kanarraati giddugaleessa Shawaa kana keessaati akkuma abdachiisnee biyya alaatti erguudhaaf dandeettii horanneerra jedhanii suura wajjiniin kaa'anii wanni kana. Uummanni Oromoo akka kanattiin akka baalaa dhumaatti jiru kun jechuudha. Kun utuu namni mootummaa biyya sanaati ofiin jedhu haala biyya isaa keessa jiru sirriitti hin beeku moo maal jenna Deev utuu kun jiruuti qamadii biyyatti erguudhaa fi dandeettii isaa qabna jedhaniiti suura kaanii lakkisan sooshaal miidiyaarra. Abiy Ahmed faan Shimallis Abdiisaan fa'aa jechuudha. Torban tokko keessatti waan nuti argine waan uummanni shooking waan ta'e waan nuti argitee taga. Kun akkuma amma viidiyoo ilaalee jettu. Wanni kun bubbuleera miidiyaa addunyaatti illee himuudhaaf yaalii gochaa turre. Kaan amma ta'e wanni godhanii isa kaan ol keessa makanii gadhiisaniiru garuu miidiyaa addunyaattis himuudhaaf yaalii gooneerra. Haa ta'u malee kan dirmatee wanni ta'e hin jiru. Kan Oromoo kan immoo gaafa dhuftee jettu warri alaa kan isaan barbaadanii Oromoon takaalamtee Itoophiyaa keessa akka isheen teessu barbaadu biyya mataa ishee dandeessu taate akka isheen hin baane fedhii qaba addunyaan jechuudha warra addunyaa keessa jiran kun. Sababiin isaa Itoophiyaan kun wanni keessa jirti UN keessa jirti Leagues of Nations keessa turte kan predecessor kan UN fuuldura uumamte sana jechuudha. Warra isaan uuman sana keessa turte wanna alaa kanatti bada argitee isaanii wajjin waan isaan barbaadan gochuu keessatti hirmaatti yeroo baay'ee jechuudha. Ilmaan Oromoo humnaan harkistee geessitee bobbaastee jechuudha. Isa kanatti bu'aa irraa argatu jechuudha Itoophiyaa irra. Kanaafi akka Oromiyaan adda bahee deemu barbaadanii isa kanaafi waan Oromoo kana ukkaamsu barbaadu jechuudha. Itoophiyaan kun akka qabeenyaatti ilaalu jechuudha. Isa kanatu jira warri alaa sababii sanaaf waan Oromoo irratti fokas gochuun barbaadanii. Lammaffii nuumti mataan keenya immoo United miti. Kaan akka Itoophiyaan itti fuftuu barbaada. Ala taa'een qabsaa'aan jira siin jechaa. Itoophiyaan akka itti fuftuu barbaada. Sirna federaalizimii kanaa wanni goonee dimookiraasiitti geeddarra siin jedha. Aangootti darbee aangoo sana qabachuu barbaada malee
Oromiyaan biyya taatee akka isheen dhaabbattu akka isheen biyya walabaa bilisaa taatee dhaabbattu hin barbaadani. Oromoon akka bilisoomtu hin barbaadan. Oromooma keessaa jechuudha. Sun ni jira. Warri sun nuti mataan keenya afaan meeqatti haasofna warra alaa kanatti. Kaan walaboomuu barbaanna bilisoomuu barbaanna jenna. Kaan immoo aangoo sanaa fudhachuudhaafiti qabsoofna kan jedhan immoo jiru. Nuuniyyuu nu criticize nu godhu. Utuu warra alagaa dhaqanii criticize nu godhu nuuniyyuu criticize nu godhu jechuudha. Warra bilisummaa walabummaa barbaadu jechuudha. So karaa Oromoo United ta'uu dadhabuun keenya balaa akkasii kanaaf nu saaxila jechuudha. Walumaa gala garuu kana keessaa nuti kan nuti bahuu dandeenyu yoo bilisummaa keenya argannedha jechuudha. Isa kanarratti baay'ee hojjechuun barbaachisaadha. Balaadhaa fi susceptibilii lammallee nuti. Balaan uummata keenya gaaga'uudhaaf isa eessa jiru iyyuu gaaga'uudhaaf amma garbummaa jala jirrutti uummanni sanarraati immiyuun ta'e sanarraa hafuu danda'u hin jiru jechuudha. Tokko tokkoon nu ga'uu danda'a wanni sun uummanni iddoo kamiyyuu jechuudha. Akkuma beektu Horroo Guduruu Wallaggaa keessaa uummata kuma mileenatti dhiyaatutu buqqa'ee qeerraa buqqa'ee jira. Shororkeessitoota Amaaraatiin. Uummanni sunilleen waan oomisha isaa irraa buqqa'ee qabeenyi isaa barbadeeffamee loon irraa saamameeti bakkee keessatti gatamee kunoo wanni annaqeen argine beektaa garuu saba koo gadi ta'e na dhukkubsa waan isaanirra ga'aa jiru akka miidiyaatti hordofaa turre Horroo Guduruu Wallaggaa kana jechuudha. Uummanni amma magaalaa akka Shaambuu fa'aa keessa daandii irra jira. Oromoon akkas ta'ee hin beeku jechuudha. Bara Abii fa'aa bara Shimallis fa'aa kanatti kan akkas ta'e. Kana sin jechuuf hin jedhee waan inni tokko kaasee turte waa'ee Tewoodiroos Atiyyuu jetteetta. Dhugaa miti wanti suni gurbaanii waan akkasii hin qabu miciree akkasii illee hin qabu. Yoo utuma immoo godhe immoo wanni isaa advance gochuu political wanni isaa advance gochuudhaaf nuti tokko jechuu sanaaf yoo godheedha. Yaa dhugaadha. Baay'ee ulfaadhu yaada babal'aadha kaaste keessumaa dhimma Booranaa kana miidiyaan Habashaa irra deebanii kaasu haala isaan itti kaasan garuu baay'ee nama ajaa'iba. Mootummaa komachuu barbaadu karaa biraatiin immoo Booranniidha akka Oromoo warra kaanii beertanyaa miti jedhu sabboonaa miti yookiin immoo siyaasa sabummaa irratti hundaa'e kana baay'ee hin leellisanii. Kanaafidha jibbamani jedhaniitu Oromoo kana bakka lamatti qooduudhaaf haala isaanitti fageenyi isaan itti deeman tokkoon argaa ture gidduu kana jechuudha. Uummanni sun gargaaramuu jedhanii haasa'u karaa biraatiin garuu uummata sana Shimallis fa'aa Abiyyi fa'aa kan isaan jibbanii fi akka Oromoo warra kaanii miti. Oromoon hayyoonni yookiin immoo abbaa Oromoo bakka biraallee uummata kanaaf dhimma hin qaban jedhanii bifa isaanitti dubbii jallisanii deemuu yaalan tokkoon argaa ture jechuudha. Kanaafidha amma Tewoodroosis birrii amma kana laate jedhanii kan amma kana guddisan sila kaaftee taatee beellis rakkinnis buqqeensis bakka garaagaraatti ture Oromiyaa keessatti sana kaasanii hin beekan. Garuu dhimma Booranaa ta'innaanii Boorana kana Oromoo irraa adda fageessuudhaaf yookiin adda baasanii ibsuu barbaadanii bifa isaan itti deeman tokkoon gidduu kana hordofaa ture miidiyoota isaanii irraa jechuu barbaadanii. Inni biraani bara seenaa keessatti kan kun seenaa ta'e kan darbu yookiin immoo galmaa'ee taa'udha. Seenaa keessatti Haayile Sillaaseen yeroo walloon beelaan dhumu beelaan rakkatu inni Londonii keekii ajajatee jedhanii wanni guyyaa dhaloota isaa immoo maal isaa kabajaadhaan saree saafaaf keekii ajajaa turedhanii Londoniidha. Abiyyi Ahmad gaafa har'a Oromoon Boorana keessatti dhumu inni bootteen bishaanii baateetu Finfinnee keessa biqiltuu dhaabuudhaaf biqiltuu baasuudhaaf walii galchi. Inni kun akka seenaatti galmaa'ee ta'a. Kaleessa Haayile Sillaaseen yakka inni walloo irratti hojjete utusaan beelaan inni keekii ajajatee Ingilizii fidatee nyaatu har'a Abiyyi Ahmad bifa wal fakkaataa sana irra jira jechuudha. Daandii wal fakkaataa irra jira jechuudha barbaade. Salphaa miti har'a qoosaa ta'uu mala qoosaa fakkaachuu mala garuu walumaa galatti akkuma ta'etti egaa furmaanni bu'uuraan guddaan qabsoodha egaa namni rakkoo gabrummaanis haa ta'u hongee uumamaan dhufeenis haa ta'u mirga sarbamuu qaamota garaagaraatiin abbootii irreedhaanis haa ta'u kana keessaa kan ba'amu furmaanni guddaan qabsoo jabeessanii qabsoodhaan keessaa ba'udha.
Kanaafi isa kanarratti Oromoon jabaachuu danda'u qaba. Keessumaa amma guyyaa lamaan sadan kana kan argaa jiru abbootii qabeenyaa Oromoon maqaa isaanii illee hin beekne hedduutu qarshii gurguddaa gumaachaa jira dhimma kanarratti. Inni kun waan jajjabeeffamuu qabu waan gaariidha. Dhimma biraa irrattis Oromoon akkasitti wal cinaa dhaabachuu danda'e gaariidha jechuu barbaadeen. Inni biraan sa'aatiin keenya wanni jedhi mata duree tokkotu nu hafe Iskindar Naggaa dheengaddaa qabamuu isaatu dhagahame. Qabamuu isaa dura naannoo ji'oota muraasaaf dhokatee ture erga biyya alaatii galee jechuudha. Amma odeessaan argadde tokko maalidha? Qarshii 200,000 qabu dolaara biyya alaatii fudhatee akka inni galeedha kan dubbatamaa jiru. Dolaara kana fudhatee akkuma galeeni Finfinnee ga'ee achi booda miliqee kan inni qabame naannoo Goojjaamittidha. Qarshii amma kanaa fuudhee deemee faannoo hidhachiisaa ture waan jedhamu ture dhagahamaa jira jechuudha. Inni kun immoo kan ragaa kana dhugoomsuu danda'u immoo waan inni hojjetaa ture Shawaa Lixaattis, Horroo Guduruu Wallaggaattis, Wallagga Bahaattis uummanni keenya ajjeefamaa tureera. Faannoon galee naannoo sanaan hidhattoonni Amaaraa fi faannoon galee shoorkeessitoonni galanii achiin uummata keenya morma muranii deemaa turanii qotee bulaa naannoo sanaa buqqisaa turan. Ajjeechaa gurguddaa kan isaa weeraraan taasisaa turan jechuudha. Inni kun isa kana duuba akkas Iskindar Naggaa ture amma reefa odeeffannoo tokko ba'aa jiru. Qarshii guddaa akka inni fudhatee deeme erga deeme Finfinnee galee achi booda erga miliqee booda immoo faannoo leenjisaa fi hidhachiisaa akka ture kan inni qabame jedhame kunis naannoo Buree kana Dajammoo maal bakka jedhamutti qabame jedhanii Gojjaam keessatti dhaga. Gojjaam irraa caanii warra dhufeetu Oromoo fixaa ture yeroo darbee atis argaa turte dhagaa. Kanaaf maaliifidha yeroo darbee na yaadadha 2018 bara isaarraan fadde malee amaan filee Booranatti qabamedhaniitu amma yoona mana hidhaa jira. Utunni achi waraana ijaaruu maal godhuu qabnedhaniitu amma yoona mana hidhaa jira jechuudha. Oppiidoon hiitee nama ishee. Har'a kan akka Abdii Raggaasaa kan akka Mikaa'el Booranaa fa'aa namoonni jajjaboo yeroo dheeraa qabsoo Oromoo keessa turan gatii kaffalan barcumaarraa Abiyyi Ahmadiif Shimallis irra taa'an kana warra haala anjeessu keessatti qooda guddaa qabantu mana hidhaa Oppiidoo keessa jiru. Har'a jechuudha. Balleessaa tokko malee karaa nagaatiin qabsoofnedhanii galanii waa tokko hin balleessine garuu mana hidhaa keessa jiru. Iskindar Naggaa shororkeessaan kun Finfinnee mandheeffatee Finfinnee keessa taa'ee uummata Oromoo bal'aa kan arrabsaa nama ture. Deebi'ee immoo miliqee nama bosona keessa bakka inni seenee wallaalame kanatu Baadeen yookiin naannoo Amaaraa mana hidhaatti baastee kun har'a Baardaar keessa bashannanaa jira jechuudha. Impaayera tokko keessatti sirna garaagaraatu jira moo rakkinuma ilaalchaa warri Oppiidoo sirna gabrummaa keessa ammayyuu sammuun isaanii bahuu dadhabuutu uummata isaanii irratti garaa amma kana isaan jabeessu maa'e. Warri Baadeen nama akkasii kana gaafa isaanii mootummaa rakkisaa ture isaanii mataa isaanii nama arrabsaa ture kana gadhiisan guyyaa tokko mana hidhaa bulee ba'e. Gaafa ba'u ijoollee lama wajjin hidhamee yoo isaan gadhiifaman malee hin ba'u jedheennan wajjin gadhiisaniif. Amma kana mirga qaba garuu sirnichi sirnuma Itoophiyaa sirnuma tokko jala jiru. Naannoo Oromiyaa keessatti garuu keessuma naannoo Oromiyaa jalatti kan hidhamanii hooggantoota siyaasaa gurguddootu jira warra gatii guddaa kaffalan balleessaa tokko malee jechuudha. Amma yoona mana hidhaa sana keessa jiru. Isa kanaatti akkamitti ilaalta Dr. Daani'el inni kun mata duree keenya isa dhumaadha. Galatoom waa baay'ee kaastee tokkoffaa Booranaa fi Oromoo bakka biraa gargar qoqqooduu barbaadu kan jedhu tokkoffaa kaastee Oromoo isaan naashinaalistii miti akkasitiin kan warroonni akkasitiin kaasanii jettee Booranni dammaqiinsa Oromoo maraa gadi hin qabu. Eenyummaa isaa kan tiffatee seenaa isaa, aadaa Oromoo kunuunsee tiksee kan asiin ga'e Booranni Oromoo hangafa. Achi yoo dhatte jettee waan itti boontu tokko waa'ee Oromummaa kan sitti waan si gammachiisu waan baay'ee barta. Uummanni sun yagguu
haala nagaa keessa jiru jechuudha. An gaafan yuunivarsiitii Kibbaatti Dabub yuunivarsiitii irraa gaafan eebbifamee jedhu fayyaatiin eebbifamee Ethiopian Ministry of Health deemee gaafa qaxarummaa nuu kennan jechuudha. Hojii ramaddii gaafa nuu kennan naannoo Amaaraa Daangilaamoo bakka tokko dhaqinaan jedhan. Tole jedheen wanni koo fudhadhee biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaa dhaqeen Oromiyaa keessatti rimiddiinaa kennaa jedheen gaafadheen. Booddee eessa dhaquu barbaaddaa jedhanii na gaggaafatanii sana keessa Booranaan jedheen. Tole dhaqinaan jedhan. Dhaqeen Boorana Taltallee bakka jedhamu waggaa magaalaa Yaabelloo irraatii gara sa'aatii tokko kiiloomeetirii 100 kan fagaattu gara Koonsootti kan dhiyaattu daangaa Koonsoo irraa kan jirtu Taltalleen kun magaalaa xiqqaa tokkodha. Achi keessatti buufata fayyaarraa waggaa 1.5 akkas hojjedhe jechuudha. Yagguu sanatti waan hawaasa kanaa waan uummata kanaa baay'een baree baay'een jaalala uummata kanaaf qabu garmalee guddate gaafan achi keessa jiru jechuudha. Namoota tajaajiltee gargaarsa laattee fi yagguu wanni jetteettu hin barta uummata sanaa. Uummata sabboonummaa gaarii sabboonummaa jabaa qabudha uummanni Booranaa. Eenyummaa isaa kan tiffatee wanni ta'edha. Oromoon baay'ee akkaan amma dirmachaa fi jira argiteetta. Utuu wanti kun godhin afaaniin haasa'u akkuma amma jedhan kana Teedii Afroonii hin gargaare uummata kana jedhanii waan dubbii sobaa waan tan jirre waan siyaasa ofii babal'ifachuuf barbaadan wanni ta'u miidiyaan Habashaa dhugaan Oromoo bari wanni keessa Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti uummata miliyoona tokko dhiyaatu kan buqqisee beelaaf godhe kan mormarraa kutaa jiru eenyu? Miidiyaan kun warri kan isaan tumsan kan isaan wanni godhan miti kan isaan uummata yeroo maraa wanni godhanii uummanni akka walitti diina'u kan gochaa oolan isaa miti. Itiyoo 365 kana fa'i miti. Oromoo isa keessa mootummaa keessaas isa waraana bilisummaa Oromoos yakkuudhaaf yeroo mara warri hojjetan Oromoo isa kamiin jaallatanii beeku isaan. Wanni isaan kana godhanii fi Oromoon carraa argatan hundumaan walitti buusanii akka tokkummaan Oromoo caccabu godhanii achi keessaa waa argannaadha yaadni isaanii. Kanaadha malee dhugaa irratti miti kan isaan hundaa'anii wanni kana jedhanii. Waa'ee dhumarratti waa'ee hidhaa kaastee jirta. Gurbaanii Iskindir Naggaa biyya alaa kana bahee qarshii 200,000 ol doolaara 200,000 ol argatee biyyatti deebi'ee 200,000 maal isheeti miliyoona 2 yookaan sanaa olitti kennaniiru 20tti kennaniiru ta'a. Warri Habashaa mootummaan isaanii Haayila Sillaasee irraa qabee Dargii irraa qabee biyya alaa kanatti wal baasaniiti akka wanni qabaatan hundee qabaatan biyya alaarraati rimitaansiidhaaf akka ta'utti wal wanni ta'anii haala mijeessanii fi baasaa akkasitiin jabeessaa biyya alaa kana kaawwataniiru. Biyya alaa kana keessa dureessi isaanii biizines maandididha jarri kun hin beeku jechuudha. Maaliif jireenyonni mootummaan biyya keessaa isaaniif mijeessee biyya alaatti isaaniif mijeessee haala sanaan qabeenya guddaa qaba. Waan guddaa kanaa ol miliyoona meeqatti kennaniiru ta'uu danda'a. Gurbaan kun maafi fakkeenyaaf naannoo Amaaraatti hidhamee bahee har'a kunoo baheera kan jedhu biyya tokko keessatti namichi kun faannoo hidhachiisee yoo hin gowwoomneeti maaf akka godhan jennee gaafanna malee jarri adda adda yoom ta'anii beeku. Faannoon gaafa lola Tigraayitti gaafa bobbaasanii Abiy Ahimad ittiin dhaadhataa ture faannoo kanaan. Isaan immoo gaafa lola sanatti lola naannoo Tigraayitti bobba'aa turanii chin carresinjii leelaa gabsina'uun jechaa turan. Akkuma jedhan gaafa achirraati lolli tasgabbaa'ee seera addunyaatiinis keessaa ba'a jedhanii addunyaanis horitee gaafa achas deebi'an Oromiyaatti deebi'an.
Namichi Iskindir Naggaa kun Finfinnee keessa taa'ee miidiyaa irratti bahee wada Oromiyaa faannoo wada Oromiyaa magbaataa aለባቸው jechaa ture. Akkas jechaa ture. Faannoo Oromiyaa mangist xayiqeen magbaataa aለባቸው jechaa ture. Oromiyaa keessa galtee akka isheen uummata fixxu durumaa qabee nama dubbachaa ture jechuudha. Iskindir Naggaan waan dhokataa miti jechuudha. Mootummaan waan kana irratti gaafatee hin beeku. Maaliif waan akkasii jette jedhee mootummaa naannoo Oromiyaa gaafatee wanni godhee hin beeku. Yoo kan isaan waan tokko godhan Shimallis fa'aa kan isaan warra akkasii kanatti warra extremist terrorist warra ta'an warra akkasii kanatti kan isaan dubbatanii yoo kallattiidhaan arrabsanii fi Shimallis fa'aa tuqan yookaan warra aangoo keessa jiran kana naannoo Oromiyaa warra Oromoof hin jedhan kana jechuudha. Akka nam tokketti yoo isaan tuqan duwwaati fuudhanii mana dhaagalchu. Taamiraat Nagaraa fa'aa yaadadhu. Taamiraat Nagaraa fa'aa amma baheeran se'a. Baay'ee Oromiyaan diigamte malee jedhee roorrisaa nama turedha. Gaafa inni Shimallis fa'aa kanatti deddeebi'ee dubbachuu jalqabu fuudhanii mana dhaagaan jechuudha. Kanuma ammallee kanuma. Wanniin warri faannoon kun Abiy Ahimadii fi garaa keessa hin jaallata namichi. Karaa keessa jaallachuuyyuu miti wanni irratti hin jaallata jedheerayyuu gadi bahee hagaraቸውን የሚወዱ jedhee baay'ee faarfataa ture jechuudha Abiin. Inni ተዋጉ ብዬ እስከሚል ድረስ የማይጠብቁ ሀገራቸውን የሚወዱ jedhee faarfataa ture jechuudha. So Abiinis Shimallisis yoo kallattiidhaan gara waan jara kana miidhu kan arrabsoo of keessaa qabu yoo jarri hin godhin ittiin bu'an jara kanatti jechuudha. Kana namni Oromoon mootummaa kanarraa waa eegu jechuun titiisarraa damma eegu jechuudha. Mootummaa kanarraa waa eegu jechuun titiisarraa damma eeguudha. Maaliif akkuma kaaste kan Oromootiif waggaa dheeraa kan qabsaa'e jireenya isaa qabsoo keessatti kan dabarse. Saba kanaaf jedhee gidiraa kan arge jireenya kan biraa kan hin qabne. Jireenya isaa qabsoo kana kan ta'e maatii kan dhaabbanne kan daa'ima hin qabne namoota akkasiiti mana dhaa keessatti gidirsaa jiran. Kaan immoo kan Oromoof arrabsu isaanis yeroo barbaade arrabsu immoo akka barbaade bahee jiraata jechuudha. Wanni abbootii seeraa yoo fudhattee ilaalteettee muummicha ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahimad akka isaaf ta'utti warra isaaf hojjetan ijaare jechuudha. Sirna dimokiraasii keessatti justice systemiin kan walaba ta'uu qabu. Isa tokkoffaa irratti walaba ta'uu qabudha. Wannitu jira check and balances jira wanni biyya alaa kana keessatti jechuudha. Fakkeenyaaf Ameerikaa keessatti, Awurooppaa keessatti, iddoo hundumaa Keeniyaa mataa keessatti wanneen walaba. Manni justice systemiin yookaan kan manni seeraa walaba jechuudha. Murtoo tokko hundumtuu seeraa ol miti. Muummichi ministeeraa seeraa ol ta'uu hin danda'u. Pirezidaantiin biyyaa seeraa ol ta'uu hin danda'u biyya kan biraa keessatti. Biyya dimokiraasii ta'an keessatti. Itoophiyaa keessatti seerallee akka barbaadan ofiif dabsanii warra kaabinee isaanii galchanii muudaniiti wanni godhuuni check and balances hin jiru. Isuma keessaallee immoo waan isaan murteessan hin fudhatan jechuudha. Amma fakkeenyaaf kaasteetta, Maakal Booran kaasteetta, Abdii Raggaasaa kaasteetta, Lammii Beenyaa fa'aa, Daawit Abdataa fa'aa namoota baay'eedha kan mana dhaa keessatti tortoraa jiran akka tokko malee. Manni murtii immoo walaba isaan gadhiiseera jechuudha. So wanni dhugaadha. Isa kanarratti dabala kennisaa ayyaanaa fakkeenyaaf baay'ee dhukkubsatee nama yaala fayyaa barbaadu argachuu qabu ture garuu isallee akka dhabu godhaniitu mana hidhaa keessatti dararaa jiru. Hedduudha. Dabareedhaan dhukkubsataa jiru namoonni kun. Dargaggoonni kun umurii dargaggummaa isaanii achitti fixataa jiru. Warri isaan duras qabsoo keessa turan kan akka sila kaase Abdii Raggaasaa fa'aas akkasuma yeroo garaagaraatti yeroo isaan dhukkubsatan namummaa keessaallee yeroo isaan ba'an suuraa isaanii argaa turre kan Jaal Mikaa'el kanas argineerra maal akka inni fakkaatu namummaa keessaa ba'e jechuudha. Jarri warri gamaa immoo yookiin immoo warri Ba'aaden jedhaman PP naannoo Amaaraa garuu
nama isaanii mana hidhaa keessa galellee haala isaan itti baasan argaa jirra jechuudha. Tarii jalqabuma wajjin hojjetaa jiru namichi kun akka ajandaatti as bahee ta'in haasa'edhuyyuu shakkuun jalqabe jechuudha. Beekaadha guyyaa tokko hidhanii baasanii akka inni Finfinneetti deebi'ee hojiisaa duraatti deebi'u hojjetu. Maaliif xumuree natti fakkaata amma dhokatee hojjetaa ture waan xumuree fi kana booda ifatti akka inni Finfinnee galee immoo socho'u gochuudhaaf illee tooftaa akkasii fayyadaman isa yaaduu jalqabe. Maaliif namichi kun qarshii amma kanaa fudhatee erga miliqee booda faannoo hidhachiisaa tureera. Faannoo inni hidhachiisaa ture immoo weerara Oromoo irratti bananii lubbuu nama meeqaa fixaniiru, qeerraa buqqisaniiru, gumbii tuullaa midhaanii fa'aa diiganii gubaa turan. Wallagga keessatti keessummaate jechuudha. Inni kun erga taasifame booda namichi kun immoo dhoksaan warra Shaabiyaa wajjin hojjetaa tureera. Namni kun jechuudha. Faannoon Shaabiyaa mootummaa Shaabiyaa wajjin akka hojjetu irratti hojjetaa tureera jedhama. Iskindir Naggaa mataan isaa jechuudha. Amma gara Finfinneetti akka inni sirnaan beekamtee argatee Finfinnee keessa hojiisaa duraa sanatti yookiin immoo jibba Oromoo miidiyaa irratti qabu sanadha. Akka inni akka barbaade gochuu danda'uudhaa fi haalaan jeesaa fi jiruu jedhu sanan shakkuu jalqabe. Garuu naannoo Oromiyaa keessa immoo yeroo dhuftu keessumaatti mootummaa federaalaa caalaa mootummaa naannoo Oromiyaa hidhantoota Oromoo hedduu namoota nagaawaa tokkoon balleessine mana hidhaa keessa guree kaa'eera jechuudha. Kana dura yaadatta gaatessi namoota dargaggoo hedduudha kan mana hidhaa keessaa baasee rashanaa ture mootummaan kun jechuudha. Ijoollee baay'ee mana hidhaa keessaa baasee rashanee ijoollee baay'eetu naannoo Ambootti, Gudaritti ijoollee baay'eetu ajjeefamee dirree irratti gatamee reeffi isaanii karaarraa argamaa turedha jechuudha. Yakka amma kanaatu Oromoo irratti raawwataa jira jechuu barbaade. Ishee kanatti si dabaluu barbaadeen. Gabrumaan dhalamte baanda boolamte biiti deenya deenya nututti yaada dura daganna nuyaamti arras jala dhiyyite gabrumaan dhalamte baanda boolamte biiti deenya deenya nututti yaada dura daganna. Kabajamtoota hordoftoota keenya qophiin keenya har'aaf jenne asirratti goolabamee jira. Sagantaa itti aanu hanga wal agarrutti nagaan nuuf tura. Injifannoon uummata Oromoof.